بيفضل يسمع سيجاره انا ما بتاعك وين مفلق ولا ودالو ركون الجو أجيس وسمي لبون فيه Ashama akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan hundumti keessan iddoo jirtanitti nageenyi Rabbii isiniif haa ta'u isiniin jechuu barbaada. Jalqaba irratti saahiba kiyya yookaan hiriyaa kiyya obboleessa kiyya Said baga Rabbii hamtuu shayxanaa tanarraa si oolche siin jechuu barbaada. Hamtuu shayxanaa yeroon jedhu maamiltoonni kiyya karaa biraatti hin fudhatina. Yaa'u Said nama waan akkanallee dalaguu miti nama yookaan waan hammeenyaa yaadee obboleettii teenya tanarratti waan akkana kana hojjetullee miti. Namoonni baay'een dheekkamaa jiru akkasumallee hordoftoota isallee komantii isaa jala seentanii yoo kan ilaaltan ta'e namoonni baay'ee miira keessa seenanii waan tokko tokko kan dubbataa jiran ni jiru jechuudha. Garuu dubbiin akkasii miti Saidani baay'een beekaa jechuun nama baay'ee jaalladhuu fi nama baay'ee kabaju akkasumallee namoota nama hedduun kabajuudha. Mucattii tanaa maalirraa wanti kun akkamitti akka hojjetamee fi maaltu keessa jira yookaan ergaan isaa maali wanti irratti hojjetame kuni waan akkamii yookaan waan baratame moo waan hin baratamin kan jedhume hanga tokkanillee yaada kiyya irratti kan qooddadhu ta'a jechuudha. Namoonni haaraa taatan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalamaan isinin jedha. Akkasumallee komantiin isin barreessan yaada viidiyoo kanarratti yaada waa'ee viidiyoo kanaa wal qabatu qofa komantii gaarii qofa barreessa. Hammeenyatti akka hin fudhanne waan natti mul'ate qofaan asirratti yaada kiyya kennadha jechuudha daawwattoota kiyya. Mee osoo gara viidiyootti isiniin dabarsineen duratti jechuudha waan tokko jechuudha waan isaan mudate viidiyoo ma isaanii kana dhaggeeffannee jechuudha walitti kan deebinu ta'a jechuudha daawwattoota kiyya. Namni al tokko hin balleessa mini ifama. እንደዚህ ሆና ደግሞ እንዲሞኒ ማድረግ የለብንም። Hayyuu. መጨነቅ የለባትም። Egaan daawwattoota keenya kabajamoo akkuma viidiyoo irratti argaa turtan jechuudha. Dhugaa ani akka nama dhuunfaa tokkotti baay'ee keessi kiyya na cabe dhugaa maaliif wanti kun waan hin barataminii fi piraankii keessallee piraankii addaati. Yaa'ugaa akkuma beekamu ilmi namaa akkuma gaarii dalagu haamtuullee dalaguun jira. Akkuma waan sirrii dalagu waan dogongorallee dalaguun jira. Ilma namaa ta'e immoo kan hin dogongorre hin jiru. Eenyumtuun ni dogongora. Ani akka nama dhuunfatti Said obboleessi keenya yookaan saahibni kiyya baay'ee dogongoreen jedha akka kiyyatti. Yaa'u jechuun waan kanallee dogongora kanallee immoo akkan yaadutti akkana fakkaatetti ani dogongorri kun waan kana kan dalasiise hiriyaa isaa yookaan mucaama iskiriin irratti argitan kana na fakkaate yaa'u piraankii kana kan dalasiise yookaan isaanuu dubbataa jiran jechuudha. Isa kana amma obboleessa isaa waliin deemaa jiru kana jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafu jechuudha wanti kun namoota keenyalleef akka barnoota ta'uu fi namoonni piraankii irratti godhamuu qaba yoo ta'ellee namoota waa'ee kaameeraa akkasumallee waa'ee sooshaal miidiyaa kana keessa beekanii fi akkasumallee yaada namaa fudhatan yaada namaa yeroon jedhu haala yeroo waliin namoota deeman namoota ammayyaa'an jechuudha. Waan tokko yoo irratti hojjetellee rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Maaliif ni beekan si dura beekan waan ta'eef namoonni piraankii kun hin beekne immoo jechuudha baay'ee dhugaa obboleettii teenya tanaana qofaa miti namoota baay'ee ispeeshaalii ijoollee Saidoo daawwattoota Saidoo jechuudha baay'ee dheekkamanii jiranii komantii isaanii jala seentanii ilaaluu ni dandeessan jechuudha. Viidiyoo guyyaa kaleessaa isaan gadhiisan irratti namoota gurguddaa maratu jechuudha waan kanarraa dubbate baay'ee dhugaa obboleettiin teenya intala dhalaa jechuun xiqqishoo baay'ee nama rifachiisti dhugaa rabbiiti. Yaa'u isiin onnee irraa jaallatti inni isaan immoo piraankiidha kan isaan godhanii. Piraankiin kun akkuma beekamu waa hedduuf keessaa qaba ergaallee qaba miidhaallee qaba. Garuu piraankiin akkanaa kuni eenyumarraa osoo ta'e miidhaa guddoodha jechuudha. Miidhaa guddoodha. Amma piraankii qofa osoo hin taane waa lamatu walitti nam'e jechuudha. Piraankii fi jaalalaatu walitti nam'e jechuudha. Akkamitti mucaan kun akkuma Saidoon dubbataa jiru jechuudha. Duraan isa jaallataa turte yookaan maatiin isiif kenninaa waan jedhamu dubbataa turanii jechuudha. Sanumarraa kan ka'e har'a immoo akkuma namichi hajjii fi haajallee waluma keessa akkuma jedhan sanii
mucaan piraankii ittiin fakkaanne jechuudha intaloon piraankii ittiin fakkaanne suma waan dhugaa siireesiin itti dubbatu itti fakkaatte jechuudha soo kanaaf isiin miira keessa buutee akkas ta'ullee sila irra hin turre haa ta'u intala dhalaati isheen immoo onneen jaallataa waan jirtuuf jechuudha waan isiin abdiin eegaa turte abjuun eegaa turte gaafa itti dhufu zaahiraan dhufuu fi baay'ee eenyumtu jechuudha keessi namaa ni gammada waan san deebii itti deebisuu hin barbaadu ni fudhata jechuudha eenyumtu jechuudha haa ta'u isiin piraankiin seene wanti immoo zaahirri sun gara abjuutti gaafa itti jijjiiramu miira addaa keessa seenuunis kun haqa qabdiin jedha kanaaf obboleessa keenya mee viidiyoo itti aanu kana mee walumaan daawwanne jechuudha yaada kiyya irratti kennadha isillee yaada keessan komentii jalatti barreessaa. Kama ollaa sani ka yaa'u yeroo san ollaa turtanii miti reesi beetii yeroo san maal maalatillee itti qoosaa turte. Amma baay'ee ulfaata wanti as jiru maatiin isii as turanii an dhokadheen isaan ilaalaa ture. Maatiin isii ana waartu as jira beektee obboleessi. Egaa daawwattoota kiyyaa akkuma viidiyoo dhaggeeffataa turtan kuni obboleessa Sa'iidii yookaan obboleessa keenya Sa'iidiiti jechuudha. Akkuma Sa'iida afaan isaatiin yookaan sagalee isarraa dhaggeeffataa turtan kana jechuudha. Mucattii duraan warri siif kenninaa yookaan si fuusifnaa waan jedhamu jechuudha dubbataa turanii waan maatiin jedhu san isiin sammuutti qabattee jirti. Akkasuma gaa onneen ijoollummaa nama jaallattee yoomiyyuu nama dhiisullee hin dandeessu osoo namni maatii miti waan fedhe qabaate dulloomee duddaan gad jedhe jechuudha inuma nama jaallata jechuudha kuni dhugaa jirtu jaalala dhugaa jechuun akkasi so asirratti immoo Sa'iid akkuma beekamu biyyallee hin turre garuu inni akkuma biyya hin turiisaniin jechuudha hin daganne jechuudha mucattiin kuni amma akkuma beekamu gara biyyaa deebi'ee jira jechuudha Sa'iid walumaa galatti obboleessa keenya Sa'iid yookaan saahiba kiyya qaali baga rabbi hamtuu sanirraa si oolchee akkuma beekamu mucattiin Sumii Dhuydee jedhamaa jira dhugaa ta'eef soba ta'e immoo wanti addanuu bahe dhugaa hin jiru garuu akka viidiyoo irratti mul'atutti mucattiin hospitaala jirti jechuudha iddoo nama isaan jiran kuni kilinika waadaati so kanaafu jechuudha yoo dhugaan kan Sumii Dhuydee taate wanti akkanaa kun obboleeyyan akka nama keessatti hin baratamne waan akkanarraa otoo feeddanii baay'ee gaarii jedheetiin asumaan isiniif dhaamu barbaada obboleeyyan keenya kan shamara akkuma namni nama jaallatu jiru namni nama sossobulleen jira akkasumallee Sa'iid immoo akkuma noormaali yerooma hundaa'u jechuudha Sa'iid piraankii kana caalullee dalagaa tura garuu kuni mudannoo seenaa keessatti illee hin dagatamne yoo mucattiin tun akkanumaan kan Sa'iiditti dhugumatti Sa'iid amma waadallee seeneefii jira viidiyoo gara dhumarratti isin argisiisa akka fuudhuuf jechuudha Sa'iid akkuma beekamu ilmaanis qaba haadha manaa gaarii ilmaan gaarii qaba jechuudha rabbi haa guddisuuf akkasumallee haadha manaa isallee rabbi waliin umrii haa tursiisuuf jechuudha daawwattoota kiyya kanaafu jechuudha mee asirratti waan isin jettuun dhaggeeffadha. Ilagaa dubbichi akkas ture jechuudha anarraa bayi argaa keessa hin danda'u narraa baasa jechaanii jirti jechuudha mucattiin kana jechuun gaa jibbaa osoo hin taane jechuudha mucattii onneetuma daa'e akkuma beekamu dawaa dhuddee jedhaa jiru jechuudha daawwattoota keessummii ammallee taanan nafsee kiyyeen balleessaa maal jechaa jirti jechuudha jaalala nafsee keessan isin balleessu waan akkana kanarraa obboleeyyan keenya waan akkana kanarraa otoo barnoota fudhatanii of eegdanii baay'ee namatti tolaa jechuudha nama yoo jaallatanillee likkimatti yoo jaallatan gaariidha jechuudha so kanumaafu jechuudha obboleettii teenyallee baga rabbi lubbuu kan keessi oolche jechuun hin barbaada asumarraa ka'eeti asumaan dhaamsa kiyya dabarfatu barbaada jechuudha baga lubbuu tante rabbi hamtuurraa si oolchee siin jedha obboleettii teenya akkasumallee saahiba kiyya Sa'iid atillee baga rabbi dhugaa wanti kun jechuun biyya keenya sanfaatti biyyi keenya rakkoodha akkuma beekanii jiraatulleef rakkoo keessaa deemulleef rakkoo waa hedduutu jira hundumaafu baga rakkoo san hundarraa si oolche maatiin mucattillee gara seeraa akka deeman jechuudha murtee kennaa turan yookaan dabarsaa turan jechuudha akka isaan asirratti viidiyoo kana keessatti dubbatanitti jechuudha garuu obboleessi Sa'iidii fi hiriyyaan isaa kun akka isaan maatii isii sanillee dhoowwan dubbataa turan jechuudha baay'ee ulfaataadha dhugaalli jiru hundumaafuu rabbi nagaa buusu akkasumallee isaan lamaanillee yoo wal fuudhan rabbi waliin umrii haa dheeressu jechuudha daawwattoota kiyya eegaa wanta godhamu
hin jiru kuni waan takka Oromoo keenya keessatti illee hin baratamini jechuun hin baratamini yeroo jedhu namoonni dawaa dhugan illee hin jiru jaalalallee kan of ajjeesan illee hin jiru garuu jaalalli fakkeenyaaf guyyaa tokkoon namni piraankii godhamee piraankiidhaan haala kanaan jechuudha miira keessa seenee rakkoon akkanaa guddaan kun kan irra ga'u ana argee hin beeku inumaa irra ga'u qofaa miti dhugaa kun baay'ee nama gaddisiisa haala isiin yeroo duraa piraankii duraa san irratti dhaqaatii ilaala chaanaala isaa san dhaqaatii achumaan ilaala subscribe godha namoonni haaraa taatan jechuudha daawwattoota kiyya chaanaala Adaamatuuf kan jedhu kan isaa san irratti gadi dhiifamee viidiyoo suni baay'ee keessa namaa cabsa jechuun wallahi akka malee nama bakka nan rifachiisan dhugaa rabbiiti hundumaafuu baga rabbii isaan lamaanuu Sa'idillee maqaa isaa baduurraa baga rabbii hambise akkasumallee isheellee baga rabbii lubbuu isii hambise jechuun hin barbaada jechuudha daawwattoota kiyya waan akkanaa kana irraa of eegaa piliis akkasumallee barnoota irraa fudhadhaatii irra darbaa waan tokko dhugaa dhara hamma addaan baafattanitti jechuudha waan haasayamee jechuudha waan safuruu danda'amuuf lubbuu fi balleessu lubbuu deebii hin qabne balleessuun immoo gaarii miti seenaa fakkeenyaaf osoo mucattiin tun asumaan dhugumatti yeroo isiin dawaa dhugdu namni arguu baatee kan lubbuun ishee baddu ta'e jechuudha seenaa umrii isatti isaa fi maatii isaa keessallee hin banne yookaan sammuu hawaasaa keessallee hin banne ta'ee hafaa jechuudha. Sa'id immoo hawaasa biratti akka jibbamu abdii qaba jechuudha. Maaliif nama waan hamaa dalagame jedhamee jechuudha. Keessaa Oromoon kenna waan xiqqoon ol si kaastee gadi buufti waan ta'eef jechuudha. So kanaaf balaa san hundarraa'u baga rabbii isin olchee isin jechuu barbaada jechuudha. Daawwattoota kiyyaa viidiyoon kun namoota hundaaf akka barnoota ta'u abdiin qaba jechuudha. Mee viidiyoo hanga tokko dhaggeeffannee jechuudha. Daawwattoota kiyyaa yaada keenya irratti kennataa deemna gara viidiyoo. Waan inni beeku tokko iyyuu hin jiru jechuudha akkaatii qorsa dhufu. Viidiyoo gadhiisee namoonni baay'een itti dheekkamaa jiru waan si ajaa'ibu jechuudha. Kanaaf iyyuu dirqama isaa si fuudha. Akka isiin qoricha dhudde jechuudha namoonni baay'een immoo kan hin amanillee jiru viidiyoo kanarraa immoo akka amantan abdii qaba jechuudha daawwattoota kiyya kunoo afaan isirraa dhageessanii yookaan afaan hiriyaa Sa'id kanarraa dhageessanii jirtu qoricha akka isiin dhuddee akkasumallee Sa'idoon immoo akka quba hin qabne itti bilbilamee akka dhufellee jechuudha viidiyoo irraa ni hubattan jedhee yaada jechuudha daawwattoota kiyya kanaafuu gaa wanti kun baay'ee waan keessa namaa cabsu akka malee keessa namaa kan cabsu akkasumallee mucattiin akka jaalalaan miidhamte asirraa ni hubattan jedhee yaada ani natti hin dubbatin deemi isatti dubbadhu jettiin inni fakkeenyaaf hiriyyaan isaa kun ni kadhata jechuudha daawwattoota kiyya mee waan isiin jettuun walumaan haa dhaggeeffannu. Nan dubbistu Mee isin warreen teessanii viidiyoo anamma waraabaa jiru kana ilaaltan jechuudha yeroo viidiyoon kun isin bira geesse wanti akkanaa kun osoo si mudate yookaan isin hundaa osoo mudate jechuudha rabbi isin hin mudini osoo ta'een jedhee beekaa ta'ee hin jenne osoo ta'ee wanti akkanaa isin mudate hiriyaa keessan waliin piraankii nama gootanii piraankii sun gara dhugatti jijjiiramtee sii maatii qabu haadha manaa ilmaan irraa qabu waliin osoo jirtu wanti akkanaa osoo sirratti uumame dabalataan haadha manaa dhiisuu nagaa'ii sangubbaan piraankii san irratti namni nabsee ufii balleessuuf wanti akkanaa otoo si mudate mee maaltu sitti dhagama akkasumallee waan isiniif fakkaatame waan isinitti dhagamu isa dhugaa san komentii jalatti barreessaa daawwattoota kiyya baay'ee waan keessa namaa cabsu dhugaa rabbii mee waan waliin isaan dubbatan jechuudha walumaa dhaggeeffanna. Dhiira waan jabaate qofa kan jilbiiffachiisu inni jilbiiffadheen dhiifama si gaafadha jechaa ni jira akkuma afaan isirraa dhageessan isiin immoo ani sin jaalladha akka ati na fuutu barbaada sin jaalladha jechaa ni jirti mee haala isiin harka isaa laphee irra kaayyatte kana yeroo laaltu dhugaa baay'ee miira keessa nama galcha yaa'u miira yeroo jedhu dhugaa miira rifaatu keessa nama galcha jechuun namni obboleettii qabu akkasumallee namni intala haadha dhalaarraa dhalate jechuudha eenyumtu jechuudha intala dhalaate kan hirrifanne hin jiru akkasumallee bakka haadha keetii bakka obboleettii kan keetii buutee jechuudha buuftee laaluu qabdaa jechuudha maaliif dubartoonni addunyaa kanarra jiran kamiyyuu jechuudha dubartiin akkuma beekamu haadha obboleettii akkasumallee haadha warraa yookaan haadha ilmaaniiti waan ta'eef jechuudha gootaa fi hayyuu akkasumallee dooktorootaa fi waanuma addunyaa kanarraa jechuudha kan fidu dubartiidha waan ta'eef akkuma beekamu dubartiin jiruuf jireenya addunyaa kanaati waan ta'eef jechuudha
Kanaaf baay'ee nama gaddisiisa jechuudha dhugaa dubbatuu fi Said please saayiba kiyya qaali yoo viidiyoon kiyya kun akka carraa ta'e kan si bira ga'u ta'e jechuudha. Mucaa kana dhugaa rabbii haadha manaa keetillee amansiiftee jechuun dhossitee silaa wanti miidiyaa bahe paabliikii ta'e akkuma waadaa seenteef jirtuutti daawwattoota kiyya isinilleen Said biraan viidiyoo kana naagaa jechuudha. Akkuma waadaa asirratti seenteef jirtuutti mucaa kana akka fuutuu akka haadha manaa kan kee godhattee waliin jiraattu akkasumallee dhugaa onnee isii cabxe kana fuutee gammachiistee akka onnee isii tana jaalalaan deebistee bakkatti deebiftu abdii qabna. By the way Said dhugaa dubbatuuf hiriyaa kiyya qaalii nama dhugatti nama jabaa fi akkasumallee nama gaarii nama naman tuffannee fi nama haalli yeroo isa hin jijjiirreedha Said jechuun. Si fuudha ture waadaa si fuudha atumaan fayyi dhuguuf waan akkanatti fiigee sumiif. Akkuma viidiyoo irraa dhagaa jirtan gaa Said illee waadaa seeneef jira jechuudha akka fuudhu mucattiin tun hanga isiin gammadde ilaalame yeroo akka isiin gammadde jechuudha yeroo inni si fuudha waadaa siif seena jedhuun akka malee gammadde jechuudha onnee jaalalaan hidhamte jechuun dhugaa dubbatuuf waan guddoodha jechuudha. Kanaafuu jechuudha dhugaa baga rabbi nabsee isii oolche jechuudha. Mee viidiyoo kana walumaan haa ilaallu jechuudha daawwattoota kiyya akka isiin gammadde mee walumaan haa ilaallu. እንደዚህ ሆና ደግሞ እንዲህ መሆን ማድረግ የለብንም። መጨነቅ የለባትም ነው። በዚህ ሁኔታ እንዲመጣል የለበትም። አያስፈልግም። በቃ ለኔ Egaan daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan hundumti keessanuu jechuudha viidiyoo kana sheer godhuu hin dagatinaan isiniin jedha akkuma viidiyoo irratti argaa jirtanii baay'ee isaan hundinuu jechuudha miira gaddaa keessa kan seenanii jiran jechuudha daawwattoota kiyya waan hin taaminii fi yookaan waan hin yaadaminii fi waan hin eegaminii kan Said mudate jechuudha waan kana namni eegeen jiru so isaan amma waan walii galan illee ni fakkaatu jechuudha haala nama gammachiisuun viidiyoo kana amma dhumarratti jechuudha kan argaa jirtan kanaan jechuudha innillee waadaa seenee fi nam fuudhaa jedhee waadaa seenee jira akkasumallee haadha manaa kiyyallee nama mariisisa jedhee jira jechuudha Saidilleen isheelleen immoo dhiifama gooteef jirti warreen immoo asumaan Saiditti dheekkamaa turtanii fi Said waan dhugaa waan kana beekaa akkana hammeenya kana dalagee seetanii miira addaa keessa seentanii isatti mufattanilleen asumaan jechuudha dhiifama akka gootaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin hunduma kennu jechuudha isin gaafatu barbaada jechuudha daawwattoota kiyya kanaafuu dhiifama akka gootaniif namni hin dogongorre hin jiru namni hin balleessine hin jiru bakka Said bu'ee dhiifama isiniin jechuu barbaada akka dhiifama gootaniifin isiniin jedha innilleen dhiifama gaafate irras dhiifama gaafate viidiyoo hunda keessattuu soo isheelleen kun haala isin argitan kanaan jechuudha dhiifama gooteefi jirti jechuudha namoota tokko osoo ta'e osoo nama amala hin qabne ta'e dhugaa dubbatuuf yeroo akkasitti kabalamu yeroo akkasitti dhaamusanii eenyumtuu kan dubartiidha jedhee dhiisu hin jiru balleessa jedhee kan dhiisu hin jiru ofirraa numa hanga tokko numa qolata garuu Said dhugaa nama obsa qabuu fi akkasumallee nama beekaa nama hayyuu akkasumallee nama waa hubatu gatii ta'eef jechuudha mucattii kana akkasitti kabajaa dubartii qaburraa kan ka'e obsee kan addabaabayii san keessatti akkasitti kabalamaa ture jechuudha dudda duuban dura deemaa hayyuu anatu balleesse dhiifama naa godhi qirtaa argeenye iyyaal bakka deemaa ture jechuudha innaa kanaaf dhiifama isinillee dhiifama godhaa fi akka itti namoonni qabatan hundinuu nan beeka dhiifama akka gootan asumaan isin gaafachuu barbaada walii galanii jiranii rabbi walii haa galchu hangaafellee kanaaf isaantu fixata next video itti aanu kan isaan gadhiisanii eegna kan gammachuu akka ta'u immoo abdii qabna jechuudha daawwattoota kiyya kanaafuu viidiyoon kunilleen Said saayiba kiyya akkasiin bira geessu ta'e sumayyalleen jechuudha akkasii hayyamtu gaa atis dubbattee jirta immoo asumaan sumayyallee viidiyoon keenya kun yoo bira kan geessu ta'e more viidiyoo kana malallee viidiyoo baay'ee hojjechuu dandeenya namoonni baay'eelleen viidiyoo adda addaa hojjetaa jiranii viidiyoon namoota baay'ee akka bira geessullee abdii qaba jechuudha namoota baay'eellee hordofa kanumaa fi akka walii galanii gara gaa'ilaatti yookaan gara bultiitti seenan asuma dhaamsa godhuu barbaanna haadha manaa keetillee rabbi ta'ayyamtu haa godhu walii isin haa galchu jechuudha kanaaf immoo mucaa kana onnee isii jaalalaan cabxe tana jaalala keetiin cabxe kana jechuudha akka onnee isii bakkatti deebiftee hawaasa keessa kasitti mufatelle akka ati mufii keessaa baatee isaan gammachiiftu abdii qabna jechuudha kanaaf Said viidiyoon kun yoo si bira geessee akka dhaamsa kiyya kana hojiirra oolchitu asumaan sitti dhaammachuu barbaada jechuudha viidiyoon asuma
dhumarratti kan goolabamuu ta'a namoonni chaanaala faaraa taatan subscribe godhuu hin dagatina isaanillee goolabanii jirani akkasumallee yaada keessa waan viidiyoo kanarraa isinitti mul'ate qofa komentii jalatti naaf barreessa viidiyoo narraa goolabameera viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa. አዩ ይቅርታ ምን አይነት ቀልድ ነው የምትቀልደው? እሱ ነው ይቅርታ በእውነት ይቅርታ። ይቅርታ